Ashama daawwattoota hordoftoota reedii adamtu akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinagoo jecha har'a jiji kiyya irraa dubbachuu deema. Jiji kiyya baay'ee dhukkubsatti waan tokko isinii hima. So amma xumura qophii kiyyaatti na waliin turan affeerraa kooti. Namoonni YouTube channel kiyya faariyaa taatan like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Ajandaan koo har'a jiji kiyyaadha. Jiji kiyya nama jaalalaan nu biraa qabdu, kabajaa nu biraa qabdu, nama baay'ee jaallannuudha, baay'ee oromummaa irratti nama nu boonsudha, rakkina keenya arguun barbaaddu, hanga feete nama mallaqaaf jedheetiniin garaagara deemuu miti. Jiji kiyyaan sababa oromummaa taateef qofa YouTube channel irrattis dhiibbaa Habashaadhaan isirra gahe baay'eetu jira. Akkuma isin beektan cimina isiitiin dandeettii ofiitiin guyyaa hin gaddaa YouTube awardii fudhattee yookaan badhaasa YouTube maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin nu goosiste. So har'a dhukkubsataa waan jirtuuf hundi keessanuu kadhannaa akka nu gootaniif kabajaan isin gaafannaa. Jiji kiyya እንወድሻለን እናከብርሻለን ፈጣሪ ካንቺ ጋር ይሁን ይላለው በራሴ በኩል እኔ ሬዲ አደምነኝ ፈጣሪ ካንቺ ጋር ይሁን አሁንም በጣም ነው የምንወድሽ በጣም ነው የምናከብርሽ አንቺ የምትሰሪው ስራ በጣም የሚያኮራን ስራ ነው ስለዚህ አላህ ካንቺ ጋር ይሁን ይላለው በራሴ በኩል ከነዋን ተፍ ሁንዲ ከሰኑ ጂጂ kiyya daf jaalalli nuti qabnu kabajaan nuti qabnu akkuma jiruuti ta'ee kadhannaa isiidhaaf gochuu qabna hundi kennayyuu isiin diinota keenya kana irraas dhibee ta'e biyya alaa kanatti nafxanyaa baay'ee mataa qabachiiftu oromummaa kana irratti alaabaa keenya ta'e namoota hidhaman ta'e sagalee adda addaa dhageessuun baay'ee nama gaarii fi kabajaa qabduudha. Baay'ee zawee ani shakkiin kiyya maa inni beeytanii nafxanyaan budaadha. Budaa kono የበላሽ ጂጂ የበናትሽ nafxanyaan budaa ነው። ባለፈው አንቺ የዩቲዩብ አዋርድ የወሰድሽው ለታ ቡዳ በልቶሽ ነው። የናፍጠኛ ቡዳ አይን መጥፎ ነው። ቡዳ ስለሆኑ ቡዳ ነው የበላሽ ገባሽ? ስለዚህ ከናፍጠኛ ራስሽ በጣም ማጠንቀቅ አለብሽ። በጣም ቡዳዎች ናችሁ። እጀቱኛ ተጀጁ ለሲታ ዱጋር ብናያቱ እጀቱኛ ተነምቲታ ኤጋዳ ዩቲዩብ አዋርዲ ሁለተን ነምኒ ባኤን ዲግ ሲፈታ ቱሬ ከበጃዳን badhaasni siidha kenname badhaasa qofa osoo hin taane badhaasa irratti waan seena qabeessa tokko hojjette Hacaaluu Hundeessaa akka inni maqaa isaatiin barraa'uuf taate nafxanyaan qixxilli jetteen gubatte Hacaaluun jaalatan jirre warri nafxanyaa kuni Hacaaluun jaalatan abadan sanaaf gubatanii waan godhan dhabaniitiniin caanaa irratti godhanii ija ofii joffee irra buusan jechuun uummata bada baalageedha dhugaa rabbiitti ani wanni kanarra dubbachuu na barbaachiseef maalinni jabduu ofii abbatu jabeeffata goobazii ofii nama waan gaarii ummata kanaan hojjeta jettee yaaddu ka jabeeffatu ana mataa kenna si'i jechuudha anaafi si'i yoo ati hin jabeeffanne nuti si'i jabeessa nama kee bar waan biraa miti yeroo isiin jara wajjin haasotu silaa agartee haamilee jaraa cabsitee oromummaa nammoo samitti dha'uu barbaaddi isiin waan biraatiif miti waan isiin afaan oromoon dubbanneef finfinneetti guddattee dhalattee guddattee bakka magaalaadha ijoollee magaalaatti afaan waa tokko rakkoon qabu sabboonummaa beeyti keessi isii sabboonummaadha ijoollee wallaggaati hundeen isii wallagga garuu isii finfinnee dhalattee guddattee baay'ee oromummaa kana sirriitti beeyti maalummaa oromummaa bakka nama natti toltu keessaa ana tokko I don't know mucattii isii sanillee argitanii mucattii isii sun immootu nama jaalalaati jaalala kana irratti dachii nama ballee nyaachifti so waaqayyo isii haa fayyisu rabbi isii haa fayyisu baay'ee tokko nu boonsite amma boodallee nu boonsite dee yaada nafxanyaa yoo na gammadanii jiranii beeytanii ani gaafa dubartiin tokko waan gaarii gootee argamtu bira dabruun barbaadu beeyta dubartii san dinqisiifadhu malee dubartoonni ciccimoon oromoo akkanaa kun yoo hin jajjabeeffamne afaan faranjiitillee beeyte amma fakkeenya wannoo fudhadhaa toltuu tufaa takka afaan ingiliffa beeyti biyya Awustiraaliyaatti dhalattee guddattee oromummaadhaaf afaan beeytu sirriitti dhaabbatti isiin tunillee akkasuma jechuudha akkuma sun afaan beeytuun dhaabbattu illee akka nama kaanii mana teetteen iyyitu baay'isawee waan tasna jetteen keessa akka nama kaanii manuma teettee afaan banaan ooltu akkuma dhiiratitti hiriira baatee biyya alaatti sagalee ofii dhageessifatti afaan beeytu isii fi takka illee hin jirti baay'ee isaan dinqisiifadhaan baay'ee natti tolan baay'isawee jechuudha namni akkanaa kun sirriitti dinqisiifatamuu qaba kana waan ta'eef nuti jajjabeessuudhaafoo haamilee itti godhuu qabna abshir siif jirra jijjiiyye jenneen jajjabeessinee waan gaarii tokko gartee akka isiin dalaydu kana boodallee shamarran hunduu walirraa akka baratu tan fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif shamarri oromoo YouTube irraa badhaasa fudhattee hin beektu YouTube awardii oromoo fudhattee arginan isii abboon isiiti gabiraatu namni YouTuberri kuma dhibbaa ol qabu baay'eetu jira oromootuma ta'ee
badhaasa YouTube awardii nama fudhateen argine subscribe kuma 100 irraa fudhatanii namni kuma 200 qabu sin jira garuu nama fudhateen argine isii malee baqa cimina isiiti kun dubartii taate fakkeenya nu ta'u anis yeroo dhiyoo booda YouTube awardii nama fudhadhaa dafaa subscribe naa godha subscribe kiyya walakkaa dabree jira yeroo dhiyoo ta'illee akkan isin gammachiisu ani maqaa shamarraniitiin godha ani gaafa YouTube awardii fudhadhe maqaa shamarran Oromootiin shamarran Oromoo jedhee fudhadha I am serious dhugaan baana because namni ani baay'ee jaaladhuu fi ani shamara jaaladha dubartii immoo sirriitti jaaladha waan haadhatii jaaladhuuf jedheeti obboleeyyan kiyya sanan jaaladha kanaaf jecha maqaa shamarraniitiin YouTube awardii reediin maqaa shamarraniitiin YouTube awardii fudhatee kanaan jedhaniif yeroo dhiyootti ji'a 4 kan hin caalletti hin fudhadhadheen abdii qabaa so YouTube awardii gaaraatti maqaa keessatti barraa jechuudha warri dhiiraa immoo maalishka maaliifi nuti dhiira waan taaneef akkanatti of jajjabeessina shamarran jajjabeessuudhaaf garuu wantoota fakkeenya adda addaatiin akka isaan jajjabaatanii qabsoo Oromoo ta'ee moo biyya hoogganuu irratti ta'ee wanta adda addaati irratti jabeessuun dirqama kennaa jechuudha. An fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa wanti dasnaa jedhu tokko artist Alloo Daawween beeytaniimi artistii duraanitii Oromoo hundaaf fakkeenya taate nama maraaf fakkeenya taate garuu mootu qabeenyaan qabdu miskiina guyyaa kaleessaa abbaa warshaa wayii mana ajaa'iba kenneef badhaasa bara haaraa kana sababeeffachuudhaan Itoophiyaatti hin beeytanii bara haaraa kana namni wal badhaasa waan gaarii waliif godha so badhaasa mana kennaniif shamarran gaafa akka jajjabeeffamtu kana gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jechuudha. Guyyaa dheengaddaa kaleessallee isinii meera armee teennata amma dura rakkattee OMN irratti haasaa turte mana ajaa'ibaa ijaaranii fi mallaqa gaarii kennanii fi jiruu san keessa akka ilma ofii dagattullee taasisan ilma ofii hin dagatamuu wanti ilma ofii namaa caalu jiru hiyyummaa keessa ta'anii ilma ofii yoo qabaatan irra filattii haa ta'uti ilmi tokko yoo namarraa du'ee jedhe hin deebi'u akkuma abbaan haa caalu jedhe san ilmi koonarraa deemee jira hin deebi'u gumaa koo kabaasu ijoollee Oromooti jedhe akkuma sana jechuudha hundi isaatu so kan deeme hin deebi'u kan dhufuuf immootu kan dhufu wal jabeessitee wal qabdee wal xamaddeetiniin waan barbaachisu irratti deemtaa jechuudha. Dubbitu naan taree gara Gege kiyyaatti deebina. Gege kiyyaa waan baay'ee irratti toltuun keessaa gaafa biyya galte hin beeytan gaafa Itoophiyaa galte san waraana woboo wajjin turte dhugaa rabbiitti goobazii namaatti waraana wajjin waan baay'ee deddeemtatiniin ilaalcha daawwii adda addaa gochaa turte afaan Oromootillee barataa artifaayizaa afaan Oromoo gisee tokko ijoollee Oromoo akkam jirtanii waan akkasii jetti beekta baay'ee irratti tolte ani waan biraatti himita isii amma akka harmee kiyyaatti ilaala maaliif intala akka kootii waan qabduuf baay'ee akka haadha kootti isii kabajaa isii ilaala gaafa ijoolleen kabajaa irraa buustee arrabsitu sana kabajaa irraa buusuufis illiina hin qabu amma duraa lola ture gaafa Jaafarii gurbattiin Jaafar jedhanii gurbattiin bulguusu isii arrabsaa turte irratti duulaa ture maaliif bulguun akkana haadha isaa gaafa gaddeebi'ee arrabsu caalaa wani nama arrabsu hin jiru namni tokko beeytanii mataa hin qabu bar siyaasa fuula arrabsu qofa osoo hin taane namni kun anaaf hangafa moo hangafaa miti abbaa naaf ta'uu danda'a haadha naaf ta'uu danda'a itti tilmaamuu qabda namni haadha qabu immoo dubartiin arrabsu namni obboleettii qabu dubartiin arrabsu namni gara jabeessi fi goggogaan yoo arrabses hin dinqoomayyuu miti so faxaariin si biraa jiraatu yennaan Gege kiyya ana reedii adam si wajjin jira yuutuubarra Oromooti yaa si jalallee yoo hiriiraniillee maqaan kiyya yuutuubara biyyi siin jiraattu baay'ee Jarmaniidha yaala gaariin argatti jedhee nabdadha viidiyoon isii koopiraayitii waan natti erguuf isin argisiisuu hin danda'u viidiyoon ka isiiti viidiyoo nama tokko gaafa YouTube irraa agarsiistu si adaba beekta maaliifi qabeenya isiiti waan ta'eef YouTubein kun baay'ee seera eega kanaaf isin agarsiisuu hin danda'u namoonni isii hordofuu barbaadan kallattiidhaan YouTube isii jala deemu baay'ee waan hin dagadhe tokko YouTube Gege kiyya subscribe godhaafi nafxanyaa nama dura irraa deeffatte sababa isiin Oromoo deeggartuuf qofa kan duraan godhaniif subscribe irraa deeffatan so isin immoo subscribe gootanii fi jajjabeessuu qabdan hordofuu qabdan nama keessanii waan ta'eef waan subscribein kun bar waan mallaqa nyaatu miti wal jajjabeessuu jechuudha haamilee walitti horuu deeggaraa baay'ifachuu akkas jechuudha hiika biraan qabu so faxaariin
Gege kiyya hafayyisu yookaan rabbi hafayyisu jecha ani kan isin waliin ture Ready Adam TV namoonni YouTube channel kiyya afaareetaa ta'an like share subscribe gochuun dagatina fayyaanaa ta'a isin jaaladha isin kabaja ilmaan Oromoo.